Har'a waa'ee dhibee infekshinii ujummoo fincaanii ilaalla. Akkuma beekamu daa'imman nama gurguddaa irraa infekshinii tubboo fincaaniif yookaan ujummoo fincaaniif kan saaxilamanidha. Kunis sababa mataasaa qaba. Sababa akka namni tokko infekshinii ujummoo fincaanii godhatu kanneen taasisan keessaa kan jalqabaa saalaan dubara ta'uudha. Saalaan dubara ta'uun dhiirarra infekshinii ujummoo fincaanii godhachuuf nama saaxila. Sababni isaas dubaroota biratti tubboon fincaanii kan baattuu fincaanii yookaan bilaadar gara alaatti geessitu baay'ee gabaabduudha. Kun immoo maaliif isaan saaxilaa? Maddi baakteeriyaa infekshinii ujummoo fincaanii yeroo hedduu bobbaa nama sanaadha. Bobbaa nama sanaa keessaa baakteeriyaan dhufeetu ujummoo fincaanii seenee infekshinii fida. Kanaaf saalaan dubara ta'uun dheerinni daandii ujummoo fincaanii bilaadarii irraa gara alaatti geessu baattuu fincaanii irraa gara alaatti geessu gabaabduu waan ta'eef salphumatti achi seena jechuudha. Inni lammaffaan fuulduraa boodatti miiccachuu yookaan qulqulleeffachuu dhiisuu. Dubartoota biratti yeroo mana fincaanii fayyadamanii xumuran fuulduraa gara boodaatti qulqulleeffachuu dhiisanii boodaa gara fuulduraatti yoo qulqulleessan yookaan yoo dhiqatan. Kun maal godhaa? Yeroo boodaa gara fuulduraatti dhiqatan bobbaan isaanii naannoo gara qaama isaanii dhufee qaama saalaa isaanii dhufee akka infekshinii uumuu taasisa jechuudha. Daa'imman biratti illee kanneen daayipparii fayyadaman biratti daayipparii yeroo jijjiirru waayippariidhaan yeroo qulqulleessinu fuulduraa boodatti ta'uu qaba malee boodaa fuulduratti yoo ta'e bobbaa isaanii gara qaama saalaa isaanii fideeti infekshinii tubboo fincaanii yookaan ujummoo fincaanii isaanitti fida jechuudha. Kanaaf saalaan dubara ta'uun tokkodha. Lammaffaan immoo yeroo bobbaa isaanii qulqulleeffatan dubartoonni keessumatti boodaa fuulduratti qulqulleeffachuu kan boodaa fuulduratti miiccachuun riskii lammaffaadha. Sadaffaan ijoollee dhiiraa inkittaanamiin hafuun ijoollee dhiiraa biratti infekshinii tubboo fincaanii hedduu dabala. Gara biraan immoo uumamumaan daandiin ujummoo fincaanii kaleerraa eegalee hanga baattuu fincaanii akkasumas hanga karaa fincaan ba'uu hanga alaatti yoo uumamaan rakkoo qabaate akka fincaan hin dabarre kan ittisu waan ta'e yoo jiraate namoonni akkasii infekshinii ujummoo fincaaniif salphaatti saaxilamu. Gara biraan cirracha kaleedha. Cirrachi kalee yoo jiraate fincaan akka gadi hin dabarre ittisuudhaan fincaan kuufamee infekshinii tubboo fincaaniif akka saaxilaman isaan taasisa. Gara biraan dhibee adda addaaf kanaan dura gommaan yookaan tubboon fincaan baasu isaaniif galee ture. Fakkeenyaaf haati tokko deessee yoo beekti ta'e yeroo deessu opereeshiniidhaan tubboon fincaanii ujummoo fincaanii galaaf akka isheen fincootuuf akkasumas namni tokko dhibee adda addaaf akka fincaa'uuf gommaan tubboo fincaanii keessa galee jira yoo ta'e galee ba'eera yoo ta'e riskiidha jechuudha. Inni gara biraan immoo daa'imman biratti keessumaa fincaan tursiifachuu. Fincaan isaan qabee immideetli fincaa'uu dhiisanii tursiifachuun akka baattuu fincaanii keessa fincaan ture infekshiniif saaxilamu isaan taasisa. Gara biraan immoo dhibee narbii ispaayinaal koordi miidhaan yoo jiraate akka fincaan baattuu fincaanii keessa kuufamu taasisuudhaan infekshinii ujummoo fincaaniif nama saaxiluu danda'a jechuudha. Mallattoon infekshinii ujummoo fincaanii bakka gurguddoo lamatti qoodama. Sababni isaas ujummoon fincaanii kan oliif kan gadii jennee bakka lamatti irra. Ujummoo fincaanii kan gadii kan jedhamu baattuu fincaaniitti hangalaattidha. Kan olii kan jedhamu immoo kalee dabalatee kan gara olii jirudha jechuudha. Yoo infekshiniin baattuu fincaanii jiraate yookaan bilaadar infekshiniin yoo jiraate fincaan nafa dhufaa yeroo dhufu nama gubaa akkasumas hanga mana fincaanii ga'anitti tursiifachuu dadhabuu mallattoo akkasii jira jechuudha. Yoo immoo infekshiniin kalee jiraate kanneen kun jiraachuu danda'u dabalataan ho'ina qaamaa, dhukkubbii dugdaa akkasumas dhukkubbii kalee fi haqqeen illee jiraachuu danda'a. Mallattoo akkasii ofirratti agarree ogeessa fayyaa mariisuudhaan qorannoo fincaanii taasisnee yaalamuun baay'ee barbaachisaadha. Kun yaalamuu baannaan kalee keenya miidhuu danda'a jechuudha turtii keessa. Akkuma waliigalaatti daa'imman akka infekshinii ujummoo fincaanii hin godhanneef maal gochuu qabna? Tokko ijoollee dubaraaf yeroo hunda yeroo bobbaa isaanii miiccinu fuulduraa boodatti miicuu qabna. Daa'immaniif illee yeroo daayipparii jijjiirru fuulduraa gara boodaatti waayippariin qulqulleessuu qabna malee boodaa gara fuulduraatti ta'uu hin qabu. Boodaa gara fuulduraatti yoo finne bobbaa isaanii gara qaama saalaa isaanii finna waan ta'eef. Gara biraan daa'imman gogiinsa garaa yoo qabu ta'e akka gogiinsa garaa hin godhanne yaala adda addaa taasisuudha. Gara biraan immoo bishaan gahaa dhuguudha.
bishaan gahaa yoo dhugan daa'immanis ta'e namni kamuu fincaan dafee waan dhufuuf ujummoon fincaanii qulqullaa'ee akka turu taasisa. Gara biraan immoo fincaan tursiifachuu dhiisuudha. Hanga danda'ametti yeroo fincaan dhufu fincaa'uu akka qaban mana barnootaatti illee ta'e kana gorsuu qabna jechuudha. Waan dhaggeeffattaniif hedduu galatoomaa.